Ashamaa jira jirtu kam jirtu nagaa fayyaadhaa Oromoo biyya lafaarra jirtan hundi keessanuu alaa fi keessaanuu gaarii bareedaadha. Ajandaan qabadhee dhufigaa walumaan dhageenyaa nafaana bu'aa jirtu. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waa hedduudha if dura haasoyne wanni haasoyne san dhuftee miila jala nu buute. Oromooticha dhaggeeffadhaa. Dubbiin siyaasaa warra nafxanyaadhaa karaa deemu jirtu. Laal akkana warra baalar caccabsanii kan dhodhoofsanii karaan isiin deemu jirtu ifa. Asiin baalarra caccabsanii warra yakka hojjete seeraaf dhiyeessinaa warra yakka hojjete kooni Mallas Zeenaawii faanis waan mataadhaan nu cabsani duris. Nu jeesanii nu qalanii akka fedhan nu godhanii warra seera cabsee nama jeese barbaadaa jirra warra yakka hojjete barbaadu jirra jedha. Mallas Zeenaawiidha. Barbaadaa jirra warra yakka san hojjete. Ifumaa ergee nama waa goosisee. Ifumaa ergee ifumaaf waan san balleesseeti barbaadaa jirtii mootummaan. Seera jala oolchuudhaaf. Lubbuun namaa baddee wanni isaan barbaadan immoo godhamteef taateef. Kun kanaan aguu jiru gara Abiy Ahmeditti isin as dibaa warra muummee keenya jettan isiniif hin tasdeema. Kitaaba Abiy Ahmed baase maddammar kajuusani hiikkaan isaa maali? Mee naa himame. Hiikkaan isaa maali? Biyya afaan takkaa afaan Amaaraa, biyya aadaa takkaa aadaa Amaaraa, biyya amantii takkaa amantii kiristaanaa. Inni jennan jiina akki deemuuf akkasii amantii dhugaa maqaan kaafne akki deemuuf akkami? Amara kiristaanaa miti. Eega biyya afaan tokkoo afaan Amaaraa qofa taate, aadaa Amaaraa qofa taate, Itoophiyaa takkittii taate amantii kam godhuu deema? Wal qabsiisaati ilaala. Wal qabsiisaati ilaala. Maddammariinsa waan isin qabdu akkasitti ilaalame isin keessaafuu warreen muslima taatan. Karaa isin dubbiin tun deemtu ilaalame. Biyya afaan takkaa jechuun afaan san afaan Oromooti miti. Afaan Amaaraati. Biyya aadaa takkaa jechuun maal jechuun aadaa Amaaraati. Booda karam deemti biyya amantii takkaa jechuu deeman jechuun kunoo hojiin nu barsiisaa jiran. Hojiidhaan warreen muummee kan jette warra Jimmaa guurii keessaa gurree yaafadhaa. Oduma silaaltanii gartanii yaa warra Jimmaa masgiinni meeqaan tam gubatame jechuudha. Abiy Ahmed ol jettanii gadi gamaa gaman hin qabina. Afaan saatiin je biyya aadaa takkaa biyya afaan takkaa jechuun maal jechuudha? Booda maaliif deema? Biyya amantii takkaa taanuma amantii kiristaanaa jechuudha. Kaan hin jiraatu jechuudha. Dubbiin Abiy Ahmed wanni isiniif keessaa qabdu isiniin hin galu isinii nuti nu galtee jirti. Biyya afaan takkoo jechuun biyya aadaa takkoo jechuun biyya alaabaa takkaa jechuun maaliif akka deemu? Olaantummaa Amaaraa kabachiisee wanni biraa hundinuu dhabamtee leegaasiin takka kan jiraanne godhee seenaa Minilikii fi Atsee Yohaannisii fi Atsee Teediroosii fi jinnii Amaaraa tana qofa namni gartee akka seenuu tanaan jiraatu seenuma tana kabaju Itoophiyaa jechaa oolu ifi maraatee jira. Abiy Ahmed jechuun bar nama Itoophiyaa jechuutti maraate nama hin beekne waan biraa. Ogguu dhalatee odoo ilkaan cabsin Itoophiyaa jechuu eegale. Itoophiyaa ammoo wanti takka Itoophiyaa hagaraachiin numa jamalee waan biraaf keessaa hin qabu jechuudha. Beektee tun biyya saba lammootaa yoo taate wannummaan Itoophiyaa hagaraachiin jechaa ooluuf maali? Afaan Amaaraa tokkicha qofa gartee guddisuudhaaf wanni ni yaaluuf maali? Isinii haa galtuu isin ummanni gartee waa dafaniin galleef arra kunoo gocha gartee Gondarii fudhatamu jiru deddeebi'eeti Gondar kanatti. Masgida meeqaa gubatame? Bari yoo xiqqaate masgida meeqamee yoo lakkeenu jenna. Gocha ammaa kanaa miti. Barreen dabre keessa, bara kute keessa, bara kaan keessa masgidni bara baraan numa gubama jechuudha. Kitaabni bara baraan numa akka malee ta'a jechuudha. Oguu kana muummeen keenya warri Jimmaa kunoo akkamii jennamee oguu kana. Warri Jimmaa nafxanyaa barbaaddanii sirna Minilik taataniiti
minilikoytanii muumee keenya jechuu deemtan immoo akkami namichi kun kaayoonsaa ifa dirreba ifa ani duraan naa galtee ummata akka kiyyaa namni akka kiyyaalleen duraan galteef warri galiniif warra muumee keenya jiru warra bilisoomne juusan jechuudha warra sammuun isaanii dhoqqee fi dhoqqeedha kana jechuudha kanaatu ummata keenya lafa qabee gowwoomsaa jira bilisoomne bilisummaa kanaa itti maal barbaadan jedhanii ummata keenya gowwoomsaa jiran bilisummaan as deemu jirti waliidha bilisoomsina malee bilisummaan amantii namaa masgida seenanii nama qaqqalanii bombii nama darbanii lubbuu namaa balleeysanii kan nam tokkotti hin dubbanne bulchiinsi naannoo Amaaraa isi jira yoo gartee nama tokko waa godhe jettan bulchiinsi naannoo Amaaraa isi jira haga ammaatti bikkisan weeraramu jirti barki yoo mootummaan kuban qabdu barbaadu jirti yoo tajentaan haga ammaatti sochiin san deemu jirti ummanni islaamaa kan Gondar keessa jiru lubbuu bikkaan dhabee jira bulchiinsi Amaaraa yoo bulchiinsi san jiraate as bahee maaliif bikka san irraa nagee kabachiise warra yakka kan hojjete qaqqabee uummata durumaan dhaabin jira waan dhugaaf keessaa hin qabne hin dubbatina san bira kutanii manni godhamaa jiru waan biraati faannoodhaaf beekuma kannuu qabaa jiran mee gurra ammas as deebisa tunis waan as deemaatiin isinii hima ammas faannoof beekuma kannuu qabaa waan dhiiga gannaqaniif waan gartee du'aniif biyyaa jecha namni isaa yaammatee kottaa du'aa jeen hin jiru mootummaan waraana qabdi waraana federaalaa qabdi waraana raayyaa qabdi dhufanii lola seenanii qawwee gurratanii oguu qawwee harkatanii mas deebanii Oromoo fi Tigree ni awwaallaan hin qabraachawalleen hin sarrizaalleen jechuu jiran jechuu mee ummata kana balaa isaanii eegaa wanni nafxanyaatu hin bar laan ifumaaf dhabamsiisu deemti amma beekoma hanuu kannanii mootummaan bulchiinsa naannoo Amaaraa beekoma mootummaan akka kannuuf dirqamatti goonaa jechuu jirti mootummaa pippiitamuu jirtan irratti ni kannaafis gurraas kannaa as na dhageeffadha Abiy amma guyyaa gabaabatti beekomsa kannaaf beekomsa gujanne beeytanii faannoon akka jirtutti mootummaa ta'uu jechuu hunna gartee waraanaa ta mootummaa kana keessa shoora taphachuu deema jarri kana keessatti shoora gartee karaa aangootti hin dhufan Amaara aangoorra baasu Abiy Ahmed dildila tolchee jira riqicha tolchee jira akkaataa daddaffitti gara aangootti Amaarri dhufu qopheesse sini gala faannoodhaaf beekuma qabnaa kun haya beekuma guu fudhate biitti tuni istaayiliin isinti deemtu akka warra Libnaan Hizbullaa kophatti baajeta baastiifi mootummaa siitiifis waraanaaf kophatti baajeta baafte biitti duute kotte qabeenyi Oromoodhaa Oromiyaadhaa eessatti deema faannoodhaaf kan namaa jechuudha OPDO eessa jirtaati mana duuba jirta moo eessa jirta goota keessa jirta dubbii tan dhageessuun isa OPDOoti faannoon beekoma nuu kan nuu qabdanii isin jechuu jirteera beekoma guu fudhattee akkam isin godhuu deemti firraachi hin agartan Abiy Ahmed kannaaf bar mootummaa amma jiru ka Itoophiyaa jiru kana keessatti Amaaraatu bikka cufa bikka murteessitu cufa isaatu aangoo harkaa qabu mootummaa federaalaa ta'ettan as kottaa nama gurraa kanna mootummaa federaalaa jalarraa hanga gubbaatti yoo namni lama Oromoo keessa jiraate I think so hin jiru namni biraa jalarraa hanga gubbaatti Amaara mootummaa federaalaa obbo kana OPDO si jirti mootummaa federaalaatu murteesse godhan mootummaa federaalaa Amaaraa eenyuuf waa murteessitu meen as kannaame OPDO rafu jirta hulaasi doddoo inni hakaime ol godhu mee riba kana dhiisaa OPDO ol godha mootummaa federaalaatu waan muree murteessa guyyatte mootummaan federaalaatu ni Amaara akka jirutti takka Amaaraaf haqa murti malee Oromoodhaaf namni 500 dhumus gaafa irreechaadhaan namni dhume nama 700 fi waatu dhume jechuudha Oromoodhaaf murtee hin murtuu jechuudha mootummaan federaalaa farra Oromooti mootummaan federaalaa maaliif hunniti guddoon namni guddaan miseensi akka jirutti Amaarota naftanya namni dhugaan keessa beeytan dubbii kana dhugaanii dubbii kiyya bika qabdaniif namni qaceelloo keessa beeytan mootummaa federaalaa jechuun namni lama OPDO'n nama lama kan hin keessa dhage namni lama sanuu erga dhaqa ni sodaata afaan Oromoo dubbachuu lama hin dubbatu
afaan amaaraa malee. Kakkanaati jechuudha. Duuba OPDO oguu kanaati yeroo bulchiinsi keenya tahetti jettan bulchiinsi kun mee isaanii keeteeti OPDO. Abiy Ahmed wanta akka waan OPDO harkaan qabu waa'ee amaaraa harkaa qaba. Jaalattee jibbite akkuma nama dura haasee gartee wanni anaa isa dhuftetti tunis amma dhuftee dirreessi dhufti. Fagoon deemtu. Fagoon jirtu. Oduma bulchiinsi keenya maarree jettaniiti bulchiinsi keessumaa harkaan qabne uummata keessan duratti salphattanii qaanyoltanii xiqqaachuu jiraatan. Kun kana. Salphina kan OPDO'n ifumaa fifiddi. Waan tokko hubadhu chilaali yoo jedhan ichi hubattee chilaaltu. Aangoo sii takkittii tan malee waan biraan beektu. Meemmoo wayii isinii dhaamna. Ummanni Islaamaa kan Affaar afaan biraatiin isin dabarsa. Ummanni Affaar Islaam akka jirutti. Ogguu masgiinni Islaamaa Gondar keessa shidamee kitaabni ciramee namni amantaa Islaamaa hordofu achitti bombiin rukutamee qaqqalamee reeffi isaanii haqaaramee taa'u jiru isin mootummaa kana cinaa akkamitti dhaabbattan Affaar fi Somaalee Ogaadeen. Isin Islaama moo Islaamaa miti? Akkamiin mootummaan kun wanni inni deemuuf barbaadu masgiida Jijjiga keessa jiru akkana godha. Masgiida Samaaraa jiru akkana godhu jiraatu warri Affaaris. Naftanyaa godha. Shakkii tokko hin qabaatina. Laal waan kana akkana godhuuf hin beekaa jechuudha. Uummata Iroopaarraa warra dhiyaarraa fuula waan dhabaniif maqaa amantii kanaan waliin tuttuqaniiti Islaamotaan nu keeyyanii gargaarsa barbaaduuf. Fudhadha. Gargaarsa itti argachuuf Islaamotaatu kiristaana fixuu deeman ifumaa dura nu ka'anii masgiida keenya gubanii quraana gubanii nama ajjeesanii nama qalanii booda alatti immoo wanni isaan propaganda isaanii goggogaa kadursan warra Islaamaatu warra kiristaana Itoophiyaa jiru fixuu deemaa jedhanii gargaarsa akka doolaarri karaan banamuuf tolfachuuf waan kan hojjetan. Keessi isaanii ammas fedhiin isaaniittis kanuma jarri. Abiy Ahmed asirraa eessa jira yoo jettan bika tanarraa fuutanii karaa biraan harkasina as keessa jira. Gocha kana keessa jira fuutanii isa kophaa keessanii Amaaraa akkas godhu. Amaaraa fi Abiy Ahmed yoo adda baastanii waan biraa dubbattan waa ilaalchuma tokko illee isin qabdan waan isin dubbannuuf isin beeknu jechuudha. Gocha amma deemu jiru kan gartee masgiida gubu kan Islaamota jeesu kana Abiy Ahmed saganteessee waallee warqaa qaba. Karaa itti doolaara ittiin argatu ummata amantaa waliin naqee karaa biraa dhabee kufee jira. Riformii isaa cufte kufte kijibaan guutamte. Sanduuqni Itoophiyaa jedhamu kan addunyaa keessa jiru sanduuqa kijibaatti beekan. Sanduuqa sobaatti beekan. Addunyaan akkana gartee jirti. Amma kana akkamittiin duba haaromfadhee karaa tokkotti qoxurree baafadhee itti maallaqa harkadha diinagdee harkadha jechuu irratti fedhiin isaaniittis gara waan jirtu. Biyya afaan tokko biyya aadaa takka afaan Amaaraatiif aadaa Amaaraa Amaarri kiristaana Amaar ummata muslimaa irra kaaseetiin warra muslimaatu kiristaana kana barbaadaa jenneeti innis kiristaana mee guyyaa Abiy Ahmed hindi dinaa warra Jimmaa bishaan dhugamee kutakka. Ahmed Ali kiristaana miti. Dubo inni isaan fi akkamitti akkana ta'uu dandeenye naa himame. Mee namni seenaa kana guyyaa tokko ol bee dubbatu san namni kuni seenaa takka dubbachuu maa diddan. Ol baatanii warri Jimmaa maan dubbanne guyyaa tokko ni jiru kunoon nuti ni dubbannaa bikka feene jiraa nu dubbanne. Ahmed Ali Oromoo muslimaati ka Jimmaati. Kun eessaa dhufe dubboo kana. Eessaan ilma Abiy Ahmed Aliiti duba. Muumee kan yogguu ittiin badhaani waan bira dachiitana na garagalaa. Yaa warra Jimmaa. Muumee keessanii miti. Takka cufne kana closed. This means blacklist. Closed. Ahmed Ali waan takka irraan qabu. Takka. Abbaa biddeen isaatiin guddifate. Kanaaf dubbii karaa deemtu warra Affaariifittis himne. Afaan Oromoo ni beektanii hiikaa kan godhadhaa warra Affaar akka maaltu isin eeggata. Isin Islaamottiin Affaar naftanyaan isin hin tuucu jechuudha.
Kitaaban gubduu ganda keessan dhufte ni gubdi. Amma waan gartee dhimma isinii qabduuf dhuga. Oromoodhaan isin dha'uudhaaf, Tigraayin isin dha'uudhaaf, waa hundaa'u dhimma isinii bahuudhaaf dhuga amma gubdu. Yeroo nagee harkatteetti Affaar raasaa dhayxee gubdi jechuudha. Nagee kana kan dhufe eenyu warra Affaar ka deemee du'uuf, ka Oromoo irraa dha'u, ka Tigraay irraa dha'u. Namni waan takka silaalu jiru hin jiru. Affaar gocha gartee bu'aa baay'ee guddaa ati gartee gaggeessu jirtu Tigraay wajjin kokkee wal qabdan san warri Itoophiyaadhaa hangan takka hanga firiixaafis ilaalaan jiran. Galata tokko irraan harkattu. Kanaaf obboleeyyan kee Oromoodha. Affaar obboleessi kee Oromoo kushatiqi. Kan hegeree fuulduraattis hojii qabdan. Naftanyaa jalan deemin naftanyaan kun kan muslima gatu jiru kan kitaaba atitti amantu gubu jiru. Somaalii jijjigaa. Na dhagayaa. Somaalii jijjigaa. Naannoon shanii Somaalii jijjigaa dhaggeeffadha. Isinit dhimma bahuu deema malee Itoophiyaan baantan na dhaggeeffadha. Somaaliin seenaa isinii beekna. Seenaa Somaalii keessatti takka seenaan Somaaliidhaa Amaaratti hin hirkattu. Nafxanyatti hin hirkattu. Hin hirkattu. Hin hirkattu namni Somaalii beektan ni beektan. Kuni naftichi Mustafa Abicir jettan kuni akka Abiy amma kana dhaloonni isaa forjiti. Forjit. Waan karaa wal dhufee dhalate jechuudha. Kanaaf waan naftanyaa tana fardeessaa jechuudha. Somaaliin naftanyaa hin feetu dhugaadhaa isin beeknassu malee. Kanaaf waa'ee sagantaa ajandaa Mustafa Abicir kana jalaa baha ummata Oromooti wajjin nagayummaa keessanii fi obbolummaa keessanii kusutummaa keenya walitti qabna. Amantiin teenya walitti tokko, aadaan teenya wal fakkaata tokko. Aadaan Somaaliitii fi aadaan Oromootii fi aadaan Affaar wal fakkaata. Maaliif ilmaan abbaa tokkooti. Aadaan Affaarii fi Amaaraa wal fakkaatti hin fakkaattu. Aadaan Somaalii fi Somaalii Ogaadenii fi aadaan Amaaraa wal fakkaatti wal hin fakkaattu. Aadaan Oromootii fi Ogaaden wal fakkaatti. Aadaan Affaarii fi Oromoo wal fakkaatti. Obboleeyyan. Obboleeyyan. Because they are brothers. Akkanatu baddaa. Gara ajandaa maayii irratti isinii deebi'aa. Wanni hundinuu ji'a tokko keessatti waraana adda bilisummaa Oromoodhaa jilbiibbachiifnee akkan jirre taasifnee haayinee finnaa jedhan. Har'a wanni lallabaa jiran mana marii irraa waan kaleessa irraa eegalanii waan biraati jechuudha. Hojii wal mari'annaa Tigree siyaamnee TPLF fi ABO'dhaas gara nagaatiin biyyittii tana kana jedha. Warri addunyaa biraa waan biraa barreessaa jira. Biyyi harkaa baatee bulchuu dadhabee mala marii wallaalee jiraa jedhan. Ce'uu malee uumaan hafnee biyya Abiy Ahmed namtichaan. Kana keessatti isin ammoo hundi addaa poolisii naannoo Oromiyaadhaa lubbuu keessatti isin taphatina. Lubbuu Oromoo tokko najjeesina. Tokko najjeesina. Uummata nagaa hin tuqina. Waraana bilisummaa Oromootti rasaasa hin dhukaasina. Waan isin dhaamu. Because we was over the game now. Game over. Dhumte dubbiin. Amma wanni isin galu diddee hundi addaa poolisii naannoo Oromiyaa waan takka isin galu diddee jira. Wanni isin galu diddee Amaarri ogguu faannoodhaaf beekumsa kannu isin adda bilisummaa Oromootiif beekumsa maan kanniini. Maali? Bar dubbiin bika tana deemti. Wanni isin gartee opiniyoon bulchiisa irra jira bulchiisa qof hin jiru wanni kanaan jirtu. Dubbiin Amaaraa fi Oromootti adda baati. Isinis ogguu kana Oromoodha. Dubbiin ogguu jabaatte garmaa baa'oo kana baqachuu jiraatan. Dhuga isin himna. Bishaan irra dhugaa. Dhuga isin himna. Sitti jabaanne si jabaachuu jirti. Yoo ati ABO'tti hin baqatiin opiniyoo bulchiinsa naannoo Oromiyaadhaa mootummaa naannoo Oromiyaa teettan. Yoo isin ABO jalatti hin baqatiin waa humaan beenu nuti. Dhuga isin himna. Yoo naftanyaan sin ariin lafarra. Amma yoo bulchiinsa harkaa qabaatte mee opiniyoo Finfinnee keessatti Finfinnuma fagoon deemin Gondar dhiisi birraa. Gondar biyya ati sodaattu. Finfinnuma silaata Oromoo jennu tana keessatti naftanyaa Oromoo irraa dhorkuu dandeessaa? Masgiida tokko nagaya isaa eeguu dandeessaa? Hin dandeessu. Hin dandeessu ni sodaattaa si garree jirra. Amma jarri tarkaanfii masgiida Anwaar irratti fudhachuun hin oolan. Kanarratti uummanni Oromoodhaa uummanni cuftinuu opidiyoo waan isin taate raasaati baasaa. Wanta ka godhuu hin dandeessu Amaaree ni sodaatti.
ni sodaatti bari yoo wali gufanne nuutu wal lola adda ficaana abaa ofirraan dhorkinu abaa onaan fudhatee jetti jaalatte jibbite walitti hidhattu naftanyaa wali maxxanaa oltus walumaan dhabamtan uma takka karaa kee kana haga feete naftanyaa gartee hanga fedhenni waan fedhe yakka fedhe dalagu wal lolla yoo itti dubbanne tee sodaattu abadan takka itti maxxanteetuma hutta takka akka amaaritee taateen as dhumta gooma lameen kana qabda kanaaf gochi kun si eeggata waraana bilisummaa oromoodhaaf waraana gartee seenaa qabu waraana ummata oromooti waraana bilisummaa oromooti waraana hegeree oromoo qabu waraana qabsoo mirgabbaa biyyummaa oromooti kan dhaltii oromoodhaarraa hafuu hin dandeenye isin warri kaayoon qabne kun ilmaan namaa bilaashatti hin gatina ogguuchitti dhawamtan abaawoon isin dhooyte as garagaltaniiti ganda ibiddatti naqu isinii nyaachisa isinii maarree godha isinii maarree faashinni kun addunyaa keessatti du'a dandeeysaa dhaqii fi ichitti firaa dhoorki dadhabdu biraa deemi maaliif ummata nagaa ajjeefta nama ka'e ummatichi waan kana waan kee kana irraa quban qobata qotatee bulu jira tiifateeti bulu jiranii wanni ajjeeftuun maali hay aaratti baata harree dadhaban gurboota dhawan jan maaliif dhooyta ummata nagaa amma dirooniidhaan shawaa dhiyaatti bobbaatan diroonii kunis uma takka fidu itti kasaartaniituma booda ichi buutee teessan gartee nifaasi wassade duqoote onaalii san gartee warri ta'u isin dhukkee bubbeen fuute goonee Tigraay jettanii isiniitu oggumee qacapee salphate Tigraay gulama si cabsite addunyaa tana keessatti ulii Itoophiyaa bara Abiy Ahmed kana maraatu isaan hin godheebe kanuma Itoophiyaan tun faayidaan qabne takkanatti Tigraay caccabsitee Finfinnee jala biddu tana ol ka'ee dhaadhataan way diqaala ol ka'ee dhaadhataan Itoophiyaan tun faayidaan qabdu Tigraay mooratti dhaqaniif ogguu dhaqaniif Tigraay yeroo sadiif diroonii warra gartee dubeedha irraa fixe meeshaa gurguddaa isaanii duraa gubee fixe yeroo san keessatti foorsa harkatanii maqalee dhaqan jechuudha ani ogguusanii ol bee dubbadhe jechuudha maqalee dhayxan injifannoon taatuun jechuudha namni viidiyoo kiyya dhaggeeffattan booruu boocee keessaa baataa kan injifannoo ittanii labsinaa jeetiin itti salphattanii odoo ooleen bu'in ji'a sadii booda keessaa guusanii meeshaa isiin qabdu hunda hidhannoo Itoophiyaan gartee loojistiikii jettee qabdu fuutee biyya namaa geessite qacam achitti ari'anii Finfinnee fidanii jechuudha hayyee gad deebi'an addunyaan Finfinnee seeninaa jetteen gad deebi'an ammas kan jala gadi godhatan jechuudha namni sodaataan kana bara guu namni nama addaan nama qabu dhufe firraan danda'an kan jala oriyan karaa affaarii fi karaa afaan ol garagaltee ammas ariitee fiddee walloon noyte mee ajaba dubbumatan ajabaame akkanaan an silaamaa biyya mattee Itoophiyaa fi maqaan kaasu maali Itoophiyaan inni dhaadatu tuni garuu gaabi karraa dhalatee beeytanii hiddisaa minilik bar hiddisaa minilik kanaaf wanni walit dhaamannu Oromootiyan qayroo fi qadees gubbaa jirtan dirqamni anamma waa'ee amantii akkaataa ta'u jirtu uummanni gartee islaamaa kan empayiritti keessa jiru san fala dhaawachuu qaba namni tokko kasirraa deebsu hin jiru ifiif irraa deebista kaayi qabsoo aabaa cinaa dhaabbadhu falli biraan jiru daaretti isinitti himnaawu kaayi qabsoo addi bilisummaa Oromoo gaggeessu jirtu musliimoottiin biyya jirtan tira laal guraa keessaa ta'uu wama fedhe kan baataa cufti isaanii walaayitaan muslimaa cufti lafaa kaa'ate waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadha haalli tokko kan furmaata fuulduraaf hegereedhaaf tolu waraana bilisummaa Oromoo harka jira naftanyaan akeekasii gartan Abiy Ahmed jechuun boofa firaasha jala namaa jiru jechuudha akkanaa fi akkana deema boru kana dubbata iftaana kana dubbata guyyaa kana kana dubbata mala marii naman beekne nama gartee seenaansaa badduuti namni dhagaya akka jette Oromoon maksaaf qabdi diqaalaan karra nama dhaalti yeroon karra irraa fageessaati itti lafaa kaati Abiy Ahmed diqaalaadhaati gara warra isaaniitti erga Gondarii godisaa wanni biraan jiru kanaaf qayroo fi qarree hojiin gartee teeta manaa kophatti jirti jechuudha hojiin teeta manaa arra keessatti faannoon
Amaaraa if jaartee humna sirra godhattee lafa sin qabatin qayroo Oromoodhaati. Qayroo fi qarree Oromoodhaa si dura if jaare si maqaa bareedaa qaba si harka duwwaa mootummaa guddaa Tigraay san bittinneesse. Kanaaf walitti hin dhiyaattan tana sodaattu xarraqqee Tigraay ariitee gumee qafiddee lafarra gangalachiiftan. Nuti harka qullaadha Tigraay kuchifne isaan qawweedhaan dadhaban. Kanaaf ati goota Oromoo qayroo fi qarreen Oromoodha faannoodhaan walitti kompeer hin taanu amaarri amaaruma sodaataadha bakti harka qullaa ishee harkatee dhugaa si jeessa. Nama nagaan jeessa nama gubaa amma warra gartee islaamota jee masgida keessa gube kana fi warra gartee ibiddaan gube akka re'ee qaqqallee nyaanna warra juusan amaarri yoo harka qullaa ishee harkate sitti taphata. Yoo qawwee ishee harkatti harke ni gadoota. Kun kana wanni gartee guutuu halkanii guyyaa onaak shannee ijaa olaniin shanuma saniif isaallee beeynu akka isaan goonu waraanni gartee adda bilisummaa Oromoodha. Woboon waa hundaafuu qoricha dhageeffadhaa. Waa hundaafuu fala dhageeffadhaa. Waa hundaafuu furmaata dhageeffadhaa. Warreen gartee amantiin teenyaas takkan tuqamtu akka sirra gadaatti biyya Oromoo keessatti gadaan Oromoon gadaan bulti. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo lafa bilisoomse gadaadhaan bulla gadaa alatti seerri tokkon dhufu gadaan amantaa namaatti hin gufatu gosa namaatti hin gufatu lubbuu namaatti hin taphatu yakkan hojjetu. Kanaafuu qulqullummaadhaan diriiriidhaan waan nama bulchuuf diimokiraasii addunyaa irratti amma jirtu tana nuutu uume nuutu abbaa diimokiraasiitti Oromoon abbootii gadaati nuyi. Kanaaf nutti naaftee jirti naftanyaa. Kanaafuu warreen islaamaa kan Somaaliidhaa dhaggeeffattan warreen islaamaa kan Affaar dhaggeeffatte kan Guraagee dhaggeeffatte kan Walaayitaa dhaggeeffadhu falli kee fuulduraan ummata Oromootii wajjin qabsoo barbaachisu wal'aansoo barbaachisu hunda hojii lafaa ka'iitii godhi. Qabsoon kun galma geenyaan amantaan kee kabajame, eenyummaan kee kabajame, sabummaan kee kabajame, afaan kee kabajame, mirga abbaa biyyummaa kan nagayaan bobbaatee galtuutu sii uumama jechuudha. Yeroo Oromoo mootummaa qabatte waraanni bilisummaa Oromoodhaa lafa bilisoomse gadaa sistamiin bulla gadaa jechuun diimokiraasii tana jechuudha. Namatti hin gufannu namarra hin ejjennu. Haala kana. Kanaaf kana qabadhaatii deemaa waraana bilisummaa Oromoo gargaarsaanis cinaa dhaabbadhaa. Guraagee Islaamaa atis cinaa dhaabbadhu. Cinaa dhaabbadhu bu'a sii qaba malee kasaaraa ta'eetii miti. Walaayitaa ol ka'i qabsoo adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadhu. Islaamni gartee Gondar jirtu ol ka'i qabsoo adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadhu. Affaar Somaalee hundi keessanuu ol ka'a cinaa dhaabbadhaa qabsoo kana gargaara. Affaar yoo itti gaarrifattes Oromoon bilisoomti qofa. Ogaadeen yoo Oromoo gaarrifachaa ooltes Oromoon bilisoomti qofa. Kanaaf obbolummaa teenya balleessinaa. Affaar obbolummaa teenya balleessinaa. Obbolummaan teenya haanuu jabaattu. Kanaafuu qabsoo Oromootti hin gufatinaa. Yoo gargaartan gargaara. Gargaaruu fedhu baattan moggotti irra dhaabbadha. Hin xureessinaa. Gufuutti hin ta'inaa. Kana isin dhaabna. Kanaafuu injifannoon uummata Oromooti. Oromiyaan ni bilisoomti. Haasaa dheeraas nutti hin godhu. Yeroo gabaabaa keessatti warreen duraan muumee keenya jettan Abiy Ahmad akka Amaara ta'e ifiif labsachuu deema. Ifii isaatiif. Guyyaa san duuba warreen gartee bilisoomne mootummaa yeroo keenya ta'etti bulchiinsa dhagguu nuti maarra taane akkoo namni keenya bu'een jettan kana akkasiin taatan isin tubeeta jechuudha. Ani guddoo takka warra Jimmaatiif hin dhaabne. Uummanni Jimmaa uummata Oromooti. Garuu waan tokko vaayirasii tokko ni qaban qoma isaanii keessa ni jirti. Guutuu isaaniiti jechuu kiyyaa miti. Sabboonaallee ni jira beekaa. Ni jira Jimma keessa. An saayibootiin xiyyamaa hedduu jira. Warra Jimmaa qabsaa'otaatu jira. Dhibbeen tadhaa yoo laalle immoo warra gartee vaayirasii naannoodhaa jimmummaatu irra heddummaata. Maaliif? Sabaa sablammoota Oromoon ta'iniitu naannoo san keessa jira. Warra qabsoo Oromoo tana feene warra Oromoo tana feene akka Oromoon milkooytu warra hin feene akka Oromiyaan bilisomtu warra hin feene warra gartee lammiin isaanii lakkaawwatu Oromoon seenne diqaalota kanaatu naannoo san keessa jira. Warri kun maal leellisan jimmummaa. Maaliif? Lammii Oromoodhaan qabu mire Jimmaa liji maarree liji maarree Jimmaa kana daachisaa jiran uummata keenya ka Jimmaa. Kanaafuu uummanni Jimmaa waan kana ofirraa hubattanii warra kuuloodhaa akka kuulootti ilaala. Kuuloon lafaa kaatee qabsoo keenya cinaa dhufte
ni Oromooti. Dhugaa rabbitti. Ni Oromooti. Qoma dhawattee an Oromoodha waan Oromoon qabuun qaba yoo jette ni Oromooti. Yoo immoo lafaa kaateetuma haga gartee jirtu qabsoo kanatti qoree taate gufuu taate waan Abiy Ahmed jee qofa nuuma maxxansitan akka tokko gartee kasuu jira galee sanitti ta'a. Maqaa isaallee hin dha'u. Obbo Abiy Ahmed sagaraa dhaqe ni baasa Facebook isaa irratti doktorummaa reettanii akkas hin ta'ina akka isan salphina yaa dhiirootii. Amma biyya duraan suuti jira akkas jaa amma biyya dhaqee arke mootummaan kun akka wanta kufuu malee hin dandamanne amma arkee jira. Afaan hin dubbatu immoo Abiy Ahmed yoo fincaanii gabbee ni haasaa jala deddeema jechuudha. Kanaaf Oromootii dhaggeeffadhaa qeyroo fi qarree dubbiin kana fakkaata. Haasoo suntiin dheeressuu yeroo biraatti walitti deebinaa. Dhaadannoo jeetiin bu'aa injifannoon uummata Oromootii Oromiyaan ni bilisoomti nagayaan.